TikTok numa qabani daangaan tarkaanfatan asirratti naan qaba. Obboleeyyan qaba. Obboleettiin qaba. Mee nama tokko obboleettii jabee ku jira asirra argitanii beektu takka. Injirti. Induun egaa social media namni itti fayyadamne jiru. Seetaan nutti fayyadama. Akkaataa itti fayyadamanii fi haala itti fayyadamanii. Haati mana kootis numan jirtu. Kan namni qabne jiru bara. Gartee gariin waa itti ilaala, gariin waa itti nagada, gariin gartee banatee mata. Gariin irra sirba, gariin irra nama arrabsa. Gariin geemuu taphata, gariin siyaasaa namatti gargaara jira. Bakka hunda seenuun gaarii miti. Waan takkaan beekami. Gartee waan takkaan tarabbi birattillee ilma namaa birattillee bu'aasii gootu. Garumaan isin walitti dhufuu dhabuu mala walumaan jenna. Si oofanii barboonii. Sijalaan hin oolle malee viidiyoon ala bira guutte laa mucaa ijoollee garee islaamaa walitti ilaala kan laallana jedhachuun tokko akkamaa godhu. Osoo manni hidhaa silaa jiraate aangoo akka biyyi qabaadde warra asirraa feemasii hunda siin dabalee kaan walitti qabeeti mana hidhaa tokko sin naqee silaa quraan achi qaraata. Ka kiristaana wangeelaa qara'u. Barumsaa baratu. Gartee hafuuraa fudhatu. Ammoo wal saaxilu qullaa wal dhaabu shaawara wal galchuu. Jarana kun hin barbaachisu. Achi garagalee hudduu ta'e kuchi bidigi zorbal. Kuchi maali kun bodocha irraa yaasuu deemti. Bodocha sira amma booda yoo namni tokko huccuu yaafatee uffata malee deemee leenci irra darbame booniin biyyaas qulla deemti jechuu. Shakkiin qabdu ka. Gaalli kan duraan laala jedhani. Yoo darasaan kawaajji barsiisu ture Muhammadin dhiisee gara biraa deeme kofoo baafatee mataan kaayyatanii achiin godhanii dhagaa ofirra guuranii manarratti maa ibsa qalanii wamaa salabuu wamaa qataluu hin fannifamne jechuun uffanni jedhamni namni asirraas dhufee bare fajjeessu agarra haadha bitatee aadaan hin argine asirra fajjeessu bara kana namni manuuf Oromoon akka jettu qawween abbichuma tolche ajjeefte mabraatiin kunis nauma tolche ajjeese dura. Xayyaariinis warra muduroo tolchee isaanuma ajjeesu. TikTok irratti manuma keetii booda si ajjeesu taayaa jira keenya. Hundi keenya manuma ofiitiif taa'adhaan ifannisuun noolu. Hin barbaachisu kana. Wallahi lazim. Gartee yaani nu mucaa takka Muhammad maal jedhee ajaja kiyyeen fudhattaa jedhee waan jetteen daftee bira dabarsitee mana keessaa meeshaa caccabsinaan hin je'in mataan dhaabbadhu naan hin je'in shaawara seenaan hin jenaan. Yoo kana ajan waan ni kiyya gartee qixaatni kiyya kanarra guddaadha kun salphaa deemi jedheen. Akkasii kutte. Jarana Quraan afaan qara'ii mee gartee maal afaan biraa hin beektaa dubbadhu hooma jechuun waan itti nama fanii godhu malee huccuu ofirraa baase. Tashaawara qullaa hin naqee yoo bishaan finne itti harmakee keessaan mul'ata harmakee laaluu deema uummanni. Yoo finne hudduu keessaan ba'a hudduu laaluu deema namni jarana. Inni haadha manaa qabu faan akkamitti dubartiin shaaworan haaseen jiran deemeetu haadha manaatu yoo shaaworan seenu maaloo jarana waan fokkisaa joolleen amantii biraa qabdu kan hin daleeyne dalagaa jiran. Wallahi laziidha nama jibbisiisa. Gaafa Ramadaan dhufeema hundinuu fixxuun muslimnoo. Iqraa bismi rabbika maqaa rabbii jabaa jetti hundisi. Yaagganaa ni geet baatii shaharul Qur'aan jedhan baatii lammata wangeelaati. Qur'aan jiru hin gubdammoo Qur'aana eessa geessitan hijaaboo eessa geessitan mudawwara bitatan tasbii bitatan feemasoonni hundi sheekha turan nama shaadaa qabsiisu turanii bar baatii Ramadaanaa keessa mubaarakii shaadaa qabsiisu ture bar ijoolleen inni shaadaa qabsiisu eessa jirti hin deemte hin duute eessa jirti hin argine jedha sana moo AIP dha maal jettani AI moo waan san tanuma dhugaati. Mudawwara fayyatee namni sheekatee ilmaanitti haadha manaatitti kaayanii ollatti hiriyyatti hundi kaayee inni kiristaanaalleen uffata kaayyatee hijaaba kaayyatee gad dhufte kun boonuu fakkaatti gayyaa'u turte hiriyoonni keessan hundi habaayaa kaayyatanii dhufan kabaja baatii Ramadaanaatiif baatii Ramadaana kabaju nu barnuti rabbi kabaja rabbi bar ajaja rabbi raawwanna. Yaa jaro wallahi na jibbise akkuma daawwaatti goonu gufuu nu taate hin jibbine wallahi social media na jibbisiiste. Numaan jira. Numa jirtan. Namni khayru marratti mee guyyuma tokko daawaa raayyaa jala dhufee raayyaan gaafa dhufe humni 20 dhufa. No. Sheekh Amin dhufa. No. Ahmadiin Jabal dhufa. No. Ustaad Nuuruu dhufa. Eenyu dhufa. Takka jalan jirtu wanni akhiraa fi addunyaan addaa baatee jirti. Akhiraa jira keenya akhiraa nama eeggata. Du'aan nama eeggata. Nama meeqa addu'ee bar.
بوني تسرى بريد فابو مازرى بريد ميقا بقطي ميقا ديمي والله هذا كابينيا با كابينيا أستاذ غرقودة دكتورات غرقودة يدي مجران بيجينا الدنيا أرى تريفينسا سينجل لك كيف تريفينسا تنجتني في نوم غري مالين كم غري خاويا غوتي وانت غوتي تريفينسا كددنا مورانوس بودا بي ماس هندي ميكر ربي كانسرين رابورت عربا ميك عربا ولين كرتكن ريفينسا ما كرتني والله الرابورت كرتي هرما كانسرين ميكر راجران والله لازم جرنا والساتلو ولا الرفسو والتكيسو والبوچسو ديرينو تين بوينا تيك توك راجنه مالي ديري بوينا جرنا ديريو ورادن بوچو جيما يتنين بوينا دوبرتين سين بوچسين ابا منا سين بوچسين بولتين تنددو ودفيت اتفوفو ابا منا كندوا كم براجرا كن سيغلكيسا كم براجرا تنسيلا يمتي كم براجرا تيك توكين غونغوتا كم برادو فك اتيبي تيبر nama garitu guyya harmen isi duuta kasetin bochu tiktok ina raabate kuma dibasani saqaba wi yete ise bochi arbete te kabri sira raki boy debi meka hatu duba dute ada si ko qabdu baket awalan obalaitin hiriyan si godda meka tu garte abera wasiloni akako nisiya enyu firisi meka de ko bangab tiktok ki bokotte yecha bochi tiktok nama mibar china bar social media bar jarana Oromo matana Oromo nindum never namid bisa del nindum never jirani nidu fan suma debisan ingudatta milyono galtu so takbar atuma idime si vindebolu kama si vindebolu ani namari bisa deti wajin kunne al no wada kuno kan wanje wata kamalte nutti madde namaro jere male imbokote rabbi rahmata sagodo kote ade hina tama hakta indema ana meti kan deme sura namni was garagalches bona garagalchena tikesen jete odu adda yete nama yamin akarna tikesu jere mana balu na saltus jirani kam biras salfisa utsi dabale antakatu gafta qosura garagalchite tese musaben tedaka cafarti kanatti arabsiti tiktoki ki yamaga jiretin ittolsene nagalchite obboleetito abu muazi mitin jensan abu muaz ko xol dabate de wala ko sura takabare du ka profile jere froddu gamana garagal ci takka gama si takka gade godo fi takka wala hala garagal ci jere go takka ko fal fe sino kasi wani jette sura nam si garagal ci bocha yo si da hono kam jatta bodati namni oso namni tukin community bochi tu gafa akkana godan fa kam tawdema mal tawdem tan namadi bujirana wallahi namadi jarana namni jatan rabbi sakanne gurra kana sakanne araba kana sakan rabbi nguya to korra sigafat amma na maskesa nama gurra ndage nya fajira kaydan argu gurra ndago comment mana fa dubbi sayti tibashana wali galle nama harkan kam ne fajira commenti barresu ndende nya kama butute harka ko fam kamne wali galle nama garte dubbachu ndende njira kama butu ndakam inda gaina arga dubbachu ndendo naman argine jira kan dago kan garte dubbatu njiru in argine kamer nama kan asin argatani beitani enyu nama kan takka gargar gandan ralu rokolan kan kame irruda gutu kay jan kamne gutu kam milanin kamne ka akati demu wilcheri wani ti demu kamne kara kana cika kan khaysa roba kaysas adu kaysas numadem me enyu gargaru jira gargaru sani gargaru kan gargaru ana fi boni mitiba demte biya bate dalagachu jirta deme biya be dalagachu jira kun asra saynya jechun birri barbada miti raha godu gammachu nagumonte chumale ratiba birri nama kannamtu namutu argacha jira nama tokko gargarame arra nama rakata namni dagatame rakata wallahi boni namni miidhaman kari janqam guran qam dagatame kan sadaqa guran ibsani arra famous only sadaqatti jira ese demte sadaqan garam demte wala famous bicha gamas makhinan gamas male gamar brand demtu war demt wali galle kanaaf rabbi khayri sanadala gachiso ya dubarti teenya akka dhiirri sin gootun tahina wallahi dhiirri isin salpifte isin tiqqise social media irratti abu muaz isi kale amante tiqqosan san isi kabaja qabja taana hoji caffare ejje akka fade gode ta ijaza buse hum barbadu ta bira barbada dingilina barbada jara bar khawfi wa hum rukute uredu fedi tan ura min nafida jara اسم ما يفكال اسنه ما يفسل فيفتن ركيشة ما تاتو
dubartii akka teessaniitu itti tabadda dhiirri isin xiqqe ajajee waan hin taane sirraa mee isin maal irraa ilaaltan achi garagali hudduu kee achi garagali gadi taa'i achi garagali shaawara seen bishaan shiggan naqasin jedha neexee jennaan harmi kee hundi alatti ba'ee jechuu kana uummata irratti yaa jarana wallahi osoo obboleettii qabaattanii akkana waliin gootan wallahi osoo obboleessi fayyaan obboleessa fayyaa dubartiin qabaatte ittiin dhiisa obboleettii ofii hin gorsee lolaa malee arra sila dubartiin obboleettiin akkana ta'uu jiraatte wallahi naandoo amale sooshaal miidiyaa dhufu obboleettiin akkana kan uummanni wal gutaate abadan obboleettii tanto taa'i yoon ofii dadhabe harmee fi abbaa kootiin hin qabsiisa yoon akkasi dadhabe akka danda'amu godheetiin birri itti baasee sooshaal miidiyaa irra isa dhabamsiisa because maqaa kan koo maqaa abbaa kiyya maqaa harmee kiyya maqaa firoottan kiyya maqaa ganda kiyya maqaa amantii kiyya balleessu jirti jechuu bara obboleettiin yoo akkas taate jarri amantii rakhaayir wallahi osoo boonii arra qullaa deemtanii jarri hin jaallatu malee dhiisin hin jedhu safuudha sin hin jedhan jarri kun ummata safuu fixate ijaree liqimse nyaara addatee deemu osoo qullaa yaatanii qaama saalaa agarsiiftanu o'oo amantii aadaan akkanan jettu hin jedhu itti gammade itti bashannanan ta'anii malee dur namni sirba dhaggeeffatee waa dhaggeeffatee rahaa goora jedhaa bar sirba haraamillee taatu arra sirba dhiisee movie dhiisee movie live movie action movie isinirraa arguu barbaaddi qeeroon gartee isinirraa jarana ijoolleen amantii pheenxee tokko kan jettu safu kuni amantaan koo nayyamtu akkana rifeensallee gallakiftu bar jechuun fadha foonii akka nu godhe jedhan malee ni beekan akka gartee shaffanachuunu qulla daangaa akka keenyaa kanatti hin tarkaanfanne daangaa akka qeeroo fi qerree keenyaa kanatti hin tarkaanfanne jarri nu daangaa tarkaanfate sheekuma isaan gorsu galabbatan ni arrabsan dhukkeerraa kaasan asirraa galchan karoora meeqatti baasanii ani abu muaz nama galu miti osoo qaamni saalaa dhibbi takka kiyya jiraate hin galu dogoggora kiyya sani hin galu namaa jedhee addunyaa tana yoo gartee maatiin kiyya na awwaallatte qofaan gala malee meeqa sirraa dhabamsiisuudhaaf tattaaffii godhan walii galle tawfiiq maga dhuftan so kanaaf waan akkasiiti rabbii keessan sodaadha idhaa ahbabta almaala falaa tansa lisaab jedhan yoo qabeenya qabaatte yoo qabeenya kan jaalatu taate herreega boodaan dhufa guyyaa tokko guyyaa rabbii irraa seerre eessaa fidde eessa baafte akkami daleeyde hojii kana sin jedhu idhaa ahbabta alqusuura falaa tansa alqubuura jedhan yoo ni gamoo manneen qallaa gartee zukrofal hayaati duniyaa bareedu guguddoo fooqi kana kan argitee jaalatu taates qabriin dagatin jedhan manni kan kee kan dhugaa qabriidha إذا أحببت المخلوق يوم ما كان نما واتولتي أباتك التكنولوجي تولتي الدنيا كانت ججاري ببريتش كان يخلال تتاتي إيه خنا لالتي في ندقيني ربي نمتجسان تولتي ربي لا فخنا تولتي ربي بقلتو تنهون تولتي خنا لا لجدن ولي قال لي رب قرتي أكسو ما قرتي إن أخسر إركسارا هم قوانا ما جرن نما آخرة وفي الدنيا كانت ججيرات جرن الدنيا سبحان الله إربادان هونغوان قرتي the greatest the loser جانسن كان هونغاي كان كساره نما قرتي آخرة في دي الدنيا كان ججيرته جتو أسكيسا قرتي تنمان ناچالا جي وان چفرو دانغا ربي اگچو ربو حرامي فلال اگچو ربو صفو ربين قرتي إرا قرتي روغ اگچو ربو جرن كان جراچا علي بن طالب فاطمة في خديجة في حفصة في سمية في مريم